دينين خلاص يوكا مو أجندا وهي في الدب ركو وهي قرتب وانت قلت في مسجد زغرتك كنجر ما لي في سموك دي يو في مسجد فقوده ولا وخلاص سيغله نعم قال مو في مسجد تو في مالي تو في منا من الناس ابو يعني نمبر هذا ويو في مسجد مثلا تو نمبر والو نمبر واجزول لي ينفدول وانت مو ازر في دينا دب سمالي مجتي يا دهاجرت مجتي ركو رانو فقيت والله ركو رانو فقيت مجتي والله لازم ركو رانو فقيت ilmi namaa kun beeki muka jiidhaa gosa muka jiidhaa intala tana tuutee gaafa kaan intaltuni wanni fixatteetini sammuu isii forjii ta'ee gaafa achirraa garteetini mana arabaa jirti mana arabaa kanarraa fooqarraa of darbiteetini jedhe akkam taata quba afaanii darbattee taa'uufi wanni biraa wanni ati gootuuf takka hin jiru sigale wanni ati sii gootu hin jiru wanni ati warra isiitii gootu takka hin jiru warra isitti garuu ammootu nadaamaa ta'u bara yaada gartee nadaamaa ati ta'u isiisu yaadda'u ahaliin isii yaadda'u intalli teen sababa kanaa waan akkanaa kanarratti akkana taate jedhanii mataan isii gartee garagalee booda of ajjeeftee waa ta'u warri isii yaadda'u sigale malee wanni ati gootuuf takka hin jiru خلاص إيزا بايه موفتني بايه مغرتين هاسويتني أنا أبام فري ولا دارتي أبام فري والله لازم أنا أبام فري ولا دراكون كابو أنا دوفاتي أنا واجدا أراكون كابو والله شير غوري نما برانغاي نما غوردا برانغاي هاسا جروغانا نما غوردا برانغاي غاي غاتي شير غوري أنا أكاد إيران تيور وتنا دبتنا راكو تكان كابو Lufte wara nyetara kota kau isi dah itu amotu isi mata nyati, segala isi mata nyati ni kasin jadi kan, kana share kori Allah, share kori orang berangga share kori itu, kamu tu kurban ada sikabe muka gerte udus yofe mudu sikae kajatan macam apa tak kenangon wallah macam wanni nak tak kanjur sekarang ada le nang kam ne nama wajin nak abe gari nama orang gari maja ada sikabe ada mana sikabe ada nang kam ne pun bani ada wajin nak abe sikale umat wajin nak abe Sekarang, negara bisi bahasa. Dapat teori yang kena naya lagi. Namni Amina Daudin Bey Nejira. Namni Amina Daudin Bey Nejira. Namni Amina Daudin Bey Nejira umat Bani Adam. Namni Amina Daudin Bey Nejira. Amina Daud Syarah Dalit. Markaza Sadi. La Markaza Urdalit. Amina Daud. Amina Daudin Bey Nejira. Namni Amina Daud Bey Nejira. Billah, namni Amina Daud Bey Nejira. Intalon suni jechu. Isn't it ma? Intalosan. Amata dheeraa wajjin haasaa ture. Akka namni gartee bakka waan biraan seene jechuudha. Intaloo sana amata dheeraa wajjin haasaa ture. Amata sadii oola akkas. Ani makkaa ka jiru amata sadii akkas wayi. Makkaa jira. Akkuma makkaa dhufee intaloo tana baree wajjin haasaa ture. Nama wajjin haasoytee hariiroo wajjin qabdu badii takka walitti hin qabne takka waa waliin jenneen beenu
bakka normal akkana wajjinaa soina beek intalo wajji haasoina kalas baddee deebitii na dubbisti akkasumatti waggaa tokko walitti dhaabnee wal jiraajinaa turre waggaa tokko walitti dhaabnee wal jiraajinaa turre wajjinaa saa turre intaloon achi booda ka gaafa kaani namni afaanuma keessa wallofa ijaazaa dhufuu didde intalo ijaazaa dhufuu didde jaa torba saddeet baddee fa coomi namaa badde minaamin naan jedhu abboon intalo sitti na jamuuti deemii na biraade gara gaafa kaani ammani hin bilooke gara maraanu burraa bilooke tiktok irraa na dhufte amma abboon absee minaamin maa badde minaamin naan jette beekta selentalti tummaa dhufte jedhee tumaan ijaazaa dhufuu heddi jedhee tuma intalo kalas ijaazaa dhufuu heddi jedhee amma itti barreessee walii dawwallee kalas bakka minaamin si jaaladha minaamin jinni jaan kanaan jette intalo tana mootu akkasii na shawwaddu mootu ni beeka jechuudha akkasii beeka jechuudha sirrimatti beeka akka namni biraa asii dhawu sirrima beeka akkasii hin dhufne illee ammoo sirrima beeka maaliif waan kijibduuf intaloon bara abboo torbeti diqaalaa keessa darbiti wallaahi torbeti diqaalaa keessa darbiti intaloon torbe irraa diqaalaa gartee keessa darbiti intalo hanfaazaa irraan bahu wallaahi intalo hafaazaan irraan bahu hafaazaan torbe irraa hafaazaa diratti kana sila kana ta'eefi amma intaloon tuni amma dhuftee wajjiraa jennee wajjaasoo eegallee hin dhufa minaamin naan jettee kalas achi booda dalagaa wayii dalaganii dalagaa istiraahaa wayii dalagaa istiraahaa tana sababa wayiitiif gara mana irraa deebi'ee mana jira nama irra kaayee dalagaa nama irra kaayee mee waan san wayita sirreeffadhee fixadhee geeffadhee tinin jedhe ani gaafa kaan amma gara dalagaa deebi'e arabdichatti dawwal arabdichaaniin deebi'e jedhanii gara dalagaa deebi'e gaafuma ani deebi'e sana guyyaa gumaa taatanii xiijoon guutuu warra gumaa taatee dhabde intaloon xiijoon fakkaate gosti xiijoon guutuun warra gumaa taatanii dhabdanii walla warra gumaa taatanii dhabdan wanti namni waan kana tapha kana guutuu taphate namni tapha kana guutuu taphatee siyaasa kana guutuu dalage intalo Amina Daawuddu waan kana guutuu dalage Senegale Amina Daawuddu waan kana guutuu dalage Senagalu wallahi takka warri sagure chu Mame Jamal tokko saguree bisit. Mame Jamal yoo sila jiraatte. Saguree na fakkaate inni illee warra tiijooti. Ganda isaaniiti abbo. Ganda Mame Jamal. Ganda Mame Jamal ba. Mame sila salbattee dhabde baran. Rabbuma si baase malee ijoollematti ennaan hilte malee salbattee dhabde baran. Walla. Ijoon guutuun baddee dhabde wallaahi. Garuu baga teena taate wallaahi ijoolleen. Baga teena taate. Ijoolleen baga teena taate na hilte wallaahi. Sila kasaaraa keessa seenne. Osoo haga ijoollee teena taate osoo ammootu ijoollee biraa bakka biraa taate. Intaloon tun maal akka taatu booda. Intaloo Amina Daawud jedhamtuun maal akka taatu walla zariin isii sila naftu wallahi zarii isii zariin isii hin haftuu sinin jedhe zariin isii hundatti buqqaatee dhumti hundatti wallahi hundatti buqqaatee dhumti sinin jedhe kasaaraan taane agartee Itoophiyaa irratti galmeessite dhabde intaloon wallahi tiijoon guutuun dhumattee dhabde tiijoon guutuun dhumattee dhabde rabbiin ammoo kaakalaas ijoolleelleen teenne ta'u haaluma saniin baane waan akkas jeeti intaloo ammootu
أنا قاتي إيزي أسير سنيفيدا ولا أنا بدي ولا كايش ربو من كمان ورا جرى يلقوني أرار ربوه مجتمع من نجارتنا الله هنا رارسنا كل وانقود دامتي دعوة كذا وني راوة مهن جرا أكا مهن جرو كنا الله متي so kanaaf namni jala jirtan kun akkasitti wal quba qabaa malee dubbii takka futanii ajandaa qabatanii mucaan gosa maqaa dheef illolina wanni jiru tokko hin jiru mucaan miira keessa galee waan akkana haasaa jira isallee namni marataa fi abbama hidhataa hin hidhanna dongorri yoo jiraate hin gorfanna akkasuma Umar Bukaarii illee Hussein Ramzafaat illee jirti yaada baatu kana sitti dhaabaa waan biyyaa dubbatina koomenti illee negatiivan barreessina Ramza baga dhufte Umar Bukaarii dubbat sagaleen keen jira dubbadhu Ramza dubbadhu jira asofni kelle bareeda beeyta jiru wallahi lazim media kanarra deemte atille nama nama wallolu waan bira haasa'u irraa muheellen jechuudha akkuma jiroon jedhe dubbii yookiin keessaan isin ilaalla yookiin immoo lakki gurgurtii malee jettelle media mara dubbii isin kumurre akkasitti gurgurtii bira barbaachisaa biili wallahi keessaan isin ilaalla wannan ni gari ko daga yayi abo men midi ka badu jilo midi ka badu ela muhe na dagetta daga mudan ne kake ni kan hoje muhe ramza kan ke injiru Kiyami kamu ya, jamu sama kang yenji. Dubbadu Ramza ati namni kuma fi dhibba tokko musu daga dubbadu Ramza sagaleen keen jira. Ani muhe wanni jedhuuni yoo mucaa walitti illeen araaramu jettan mucaa ammallee walii wasaftanii walii tanii waltumuu hin dandeettan garuu dhimma gandaatiif dhimma gosaa keessaa baya yoo didde yoo hin araaramu nuun jedhu wallahi billahi mucaa walii wasaftanii muka walii cabsitan sanii achi dhimma gandaatiif dhimma gosaa keessaa baya. Wallahi guyyaa isin qabnee jechuudha. Dhimma gosaa keessaa baa, dhimma gandaa keessaa baya. Assalaama. Isin araarsina garuu awwala ana amaraa isinii kenna. Dubbaddu Umar. Jarana beeytanii an amma isin ijoolleen tun martinuu ijoollee biyya tokkooti. Anaaf wal qixa ija bitaatiif ija mirgaati. Ammoo akka namni wal dhabullee hin barbaannu ilmi namaa ta'ee ka waliin lolleen jiru ani obboleeyyan waliin dhaladhe sadi qaba sadiiniinuu wal buruisee jira dhugaa isinitti hima namni obboleeyyan wal tumaa jechuudha namni waliin lolleen jiru nuyi biyya tokkootii miti ambuu wal loltee tumaan fixan dubbii kana ammoo osoo miidiyaa irratti hin taane karaa keessaatiin isallee muheellee itti dhaynee an dhugaa dubbachuuf muhee kanan dubbifnee hin sobu dubbifnee hundeessiituu bakka tokkotti walitti qabnee waan kana gara garatti haasoysiifnee walitti fiidnee ooyi fiiyyuu haa goosisiifne yoo dandeenye yoo dadhabne ammoo akka dadhabnetti kanaaf ammoo waan kana namni biroo maqaa kennaan followersiin guddifatin viidiyoo isaa asii achi fuudhanii beeka akka waan nama isaa yaadee fakkeessanii kun ammoo akka nama kaanii yaadee fakkeessanii followersiin guddifachuuf laayikiin lakkaawwachuuf muudii akkasii namni fayyadamaa jiru hedduudha jechuudha ammoo waan kana nutu ofirraa cufuu qaba nutu iyyuu gadi ba'ee waan akkana ofirraa cufuu qaba atillee waan dalayde baga dalayde dhibbaan dhibbatti innillee waan godhe kanaaf ammoo waan kana ammoo xumuruu qabnaa jechuudha asumatti dhaabuu qabnaa jechuudha kuni waan eebiitillee miti ilmi namaa ima wallola namni Saudi Arabiyaa keessatti namni hin tumamin hin jirullee namni hin tumin illee hin jiru namni hin qabamin illee hin jiru namni hin qabin illee hin jiru biyya kana keessatti namni tokko fayyaan qabu warri karaa baharaa kana dhufe wallahi fayyaan qabu guutuun isaa kanaaf ammoo wanni nu godhuu qabnu jilo akka nama yaada qabuutti walitti finnee waan kana haa gabaabsinu. Galaasama dubbii gabaabsine bara amma muheen illee wanni mana badeef Umar Bukaarii lallabu mana keenya lallabaa jira waa'ee mucattii dubbataadha mucattii illee dhiisi jennee dhaabee aagala toomu ajantaan barbaadu. Keessaan lallaa mucattiin akkana nagoote illee ani dubbisee jira. Sigala ni beeka isalleen dubbisaa isalleen beeka Facebook isaa hin dubbisnaani ilaalla. Ka achirraa hafe ammoo ajantaa muheetiif ka muheen beene namni dukkana keessatti ifaa siin ibsin har'a eegatti ifatti baate ifaa siin ibsu namni kalee haadha sirraa niikin har'a miidiyaa irratti haadha sirraa niiku. Sigalee
namni kalee bakka ati buute sidhabe har'a eegati nama taatee ol baatee dubbatte namummaa kee siin ibsu ofii sammuu tante ofiin godhi ilaalladhu abba. Sigala abbaa faatu ol galchi. Tokko lammata namni ajandaa keetiin followersa guddifachuu barbaadu siifi obboleessa kee walitti si oofu. Siifi obboleessa kee walitti oofu silleen fayyadu. Mucaan makkaa jirullee atillee obboleessa. Araaramtan isinuu bagara bisinii fixe. Diinni keessan bishaayinaa dhugu. Sigala namni dogongoreen jiru dogongorte baga dogongorte innillee baga si dogongorsiise haala qillatti hawwataan achi dhaabe. Ka amma ammoo ifiddee dubartii obboleettii tante haadha tante ajandaa godhachuuf barbaaddee duubaan si erganii akkana godhe akkas si fayyadu mu'e jaalatte jaalatamte waan feete dalayte kanallee dhaabii si ilaallaa dogongorri si yoo ka jiraatu taate irraa si agarraa dubartiidhaa hin dogongortii arrabni mucaataa namni dogongorreen jiru abbammaa fedhee doktor ispeeshaalistiin hin dogongora dhaabadhuu siin jenna miidiyaa kun uffata akkasiin godhu feemasni kuma 10 silaale kumni takka silaale.